Ashamaar kafuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota miidiyaa caffee kan biyya alaa fi biyya keessa teessanii miidiyaa keessan miidiyaa caffee hordoftan marti keessan gabaasa addaa keenya kan guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Aga xumura qophii keenyaattis nu faana turtii taasisaa isiniin jenna. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa konfereensii fi leenjii onnachiisaa guyyaa har'aa godina Shawaa Kaabaa Salaalee magaalaa Fiichee giddugala aadaa Oromoo Salaalee yookaan galma Jeneraal Taaddee Birruu keessatti konfereensii fi leenjiin kunis kan gaggeeffamaa oolee jiru. Jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan damee Kaaba Shawaa magaalaa Salaalee akkasumas Fiichee keessatti fi naannoo isheetti argamtan akkasumas kabajamtoonni fi jaalatamtoonni keessumaa kabajaa asitti argamtanii fi haala kanaa fi dhimma rakkisaa keessa ta'e irratti haala yeroo rakkisaa ta'e keessatti oduu haalli isin hin dhaabin keessa dabartanii walga'iidhaaf asirratti marii kanaaf walga'uu keessan hundi keessaniyyuu baga nagaan dhuftan anaa dhufuun jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa godinaalee 21 fi akkasumas kutaa magaalaa Kurnan kudha tokkoffaa magaalaa Finfinnee keessatti jiru hunda keessattiyyuu tarsiimoo isaatii fi hojii maaxaa isaa diriirfatee miseensa isaatis bifa kanaatiin ji'a jaajaan bira ga'uudhaan ni mariisisaa jechaadha. Kanaaf godinaalee darban keessa godinni Kaaba Shawaadhaa isa dhumarratti isa calqabaati har'a ugaa marii goosisannu har'a calqabnee kan itti fufnuu fi idileedhaan guyyaa marii keenyaa godhannee kan deemnuuf gabaasa tanaan dura waldaan kan ittiin deemu waldaa jechaan maal jechaadha kan jedhamus International Cooperative Society Association kan jedhamu yookaan waldaalee gamtaa addunyaadhaa sadarkaa biyyaatti immoo maal fakkaata ijaaramni uummata Oromoo maal fakkaachuu qaba maal irratti hundaa'ee ijaaramuu qaba ijaaramni gamtaadhaa ammam gamtoomsa kan jedhus itti deemuu fi mari'achuu keenyaaf waan waamicha keenya kabajanii asitti argamtaniif galata guddaa isiniif qabna baga nagaan dhuftanii irra deebi'uudhaan. Kanatti aansuudhaan kabajamtoonni fi jaalatamtoonni hirmaattonni waltajjii keenya irratti kan taatan hundiyyuu obsaa fi tasgabbiidhaan wal dhaggeeffachuudhaan akka wal dhaggeeffannuu fi akka waliin itti deemnuuf kabajaan isin gaafanna. Kanaaf sagantaa keenya itti aanutti kan itti fufnu ta'a galatoomaa waan dhaggeeffattaniif. Leenjii fi konfereensiin kun godina Shawaa Kaabaa Salaalee magaalaa Fiichee keessatti kan taasifamaa qofa osoo hin taane godinootaa fi aanaalee Oromiyaa iddoo garaagaraa keessatti konfereensii fi leenjii dinagdee irratti xiyyeeffatus dargaggootaa fi shamarran Oromiyaa fi Finfinnee keessa jiraatan ni kennamaa ture ammallee kennamaas jira. Egaa akkuma beekamu godinni kun yookaan Salaalee gootota akkasumas artistootaa fi albuuda garaagaraa hedduu qabaachuudhaan kan beekamtudha. Waltajjii kana irrattis kaayyoo waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa bifa adda ta'e dhiyaateera. Dargaggeessaa fi shamarran keenya hundiyyuu akkaataa ittiin hiyyummaa jalaa baasuun danda'amu irratti leenjiin onnachiisaan kunis kennameera. Dabalataanis kaayyoon dargaggoota Oromoo yeroo maraa gara dinagdeetti akka fuulleffatu irrattis leenjiin hawwataan kun kan kennamaa ture. Hiyyummaaf mataa gadi qabachuu manna hiyyummaa luka jala gadi buusanii lukaan irra dhaabbachuu kan ga'u homtuu hin jiru jennee fudhanna. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa godina kana keessatti akka kaayyoo qabatee jiru dhufee hojiitti hiikuu qabus dargaggoonnii fi shamarran godinichaa kan marii kana irratti hirmaatanis yaada isaanii ibsan. Akkas jedhama. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan har'a baay'een gammadee ani illee miseensa waldaa kanaati miti. Obbo Sanyii ol ka'een galateeffachuu barbaada. Sababni isaa caba lafee kootii tokkotu naaf fayyaara. Bakka baay'een cabee jira. Ana bichaa miti akka Oromootti bakka baay'een cabee jira. Har'a garuu waan lafee koo naaf fayyisu tokkon dhaga'e jechuudha. Gaafan si'anni waa'ee waldaa kanaa dhaga'u waldaa Maccaaf Tuulamaan yaadadhe. Hundeeffama isaatii fi hojii isaa akkasumas mul'ata isaa. Achiin booda immoo waldaa kana duuka Oromoon eessaa akka ga'e yaadadhe jechuudha.
haala inni keessatti hundeeffamaa ture sanii fi har'a haala keessa jiru kana yaadadha jechuudha. Wanni irra guddaan isaan gammachiise immoo waldaan kudharra keessattuu diinagdeedhaan dhimma diinagdeetiin Finfinnee keessatti isaayyuu dargaggoo waliin waggaa baay'ee harka walitti rukunnee biyyaas baanee biyyoos taaneerra. Lafa dhabnee lafee sitti cabneerra jechuudha. Garuu arras waan barbaadu hin arganne. Siyaasni ofiisaa deebi'ee daabboo nuun ta'u. Akkaataa itti daabbootti jijjiirannu garuu nutu gochuu qaba jechuudha. Seenaa kooperaatiivii yookaan waldaa keessatti hamman dhagayetti biyyi tokko jijjiiramuu kan danda'u diinagdeedhaan tokko ta'uu kan danda'u yoo gurmaa'e qofa jechuudha. Rakkoon keenya akka sila sin jechaa turtan rakkoo baay'inaa osoo hin taane rakkoo gurmaa'inaati jechuudha. Baay'inni keenya qofti gatiin qabu. Gurmaa'insa dhabne jechuudha. Dhiisaa waa'ee diinagdee amma dur waan akka sin jettan kana sadoof qananii keessatti waan guddannee waa'ee rakkoo wallaallee gabrummaadha yoo tokkoomnee jiraanne haga san nurra dheeratu turte jechuudha waanjoon garbummaa. Har'a immoo carraa arganne kanaan akkamittiin waanjoo hiyyummaa keessa baana kan jedhuudhaaf gurmaa'uun barbaachisaadha jechuudha. Guddaa isaa galatooma. Irra deebiin ammallee sin galateeffachuu barbaada. Abbaa mul'ata kanaa ta'uu keetti guddaan gammade. Keessayyuu seenaa jalqabbii keetirraa bara dheeraa keessa turteerta. Abbaa milkiis taateerta waan umurii keessa yaa dheeressu. Yaa dargaggoo ammaan duuba jechuun teenyatuma gabaa siyaasaa kan dhufee fi kan darbe laallee siyaasuma keessa lixuu osoo hin taane waan nu barbaachisu hojiidha. Waan nu barbaachisu diinagdeedha. Biyyi diinagdeen hin ijaaramne mana utubaa hin qabneen tokko hin jigaa boru jigaa jechuudha. Waan har'a nuyi siyaasaan tolchine fakkeenya fan kaasa. Qeerroo 5,000 olitti wareegne kun keenya mana hidhaa keessatti itti dararamne jijjiirama saffinne jijjiiramni kun immoo kan dhufe kun diinagdeedhaan kan hin dhaabbanne taanan hin jigaa jechuudha mana utubaa hin qabne. Kanaaf baay'ee barbaachisaadha. Kana caalaa daraan mul'anni keessanii fi kaayyoon keessan hojiiwwan isin karoorfattan illee baay'ee fagoodha. Kana caalaa cimnee hojjechuu qabna jechuudha. Nummoo dargaggoonni maal gochuu qabna? Naannawaa keenya keessatti haala keenya beeknee haala qabeenya naannoo keenya keessa jiru qabeenya kuufamaa potential resource haalli naannoo keenyaa qabdurraa kaanee irratti hundoofne waan ammaa sitti dhiyaate kana qofaa miti. Hedduu tafa biran gaamne isa san irratti hojjechuutu nu hafa. Rakkoon keenya maal inni guddaan aadaa hojii hin qabnu. Oromoo aadaa hojii hin qabnu anarraa ka'ee hin hojjennu. Hojjechuu hin jaalannu. Sababni isaa waan dura jedhame warri keenya sadoof qananiidhaan nu guddisan rakkoo keessan turre rakkinan beeynu waan ta'eef hojjechuun barbaanna. Teenyee nyaanna. Hojiin tuffatamu hin jiru. Galii isaatu xiqqaadha malee hojiin xiqqaa jedhamu hin jiru. Mana fincaanii fi shaaworii qulqulleessuu hin taane irratti hojjechuu qabna. Kaayyoodhaaf hojjenna taanaan garuu kaayyoodhaaf hin hojjennu taanaan pirezidaantii waldaa kanaa ta'uun kaayyoodhaaf hin hojjennu taanaan hiikan qabu. Kaayyoodhaaf hojjenna taanaan garuu mana fincaanii qulqulleessuun mul'ata keetu murteessaadha malee hojii ati hojjettuu miti jechuudha. Waan hojjennu qofaa miti. Hojjennoo maal gochuu qabna? Aadaa hojii qusannaa qabaachuu qabna jechuudha. Kanaaf hojii osoo hin tuffatiin aadaa hojii keenya jijjiiruudhaan aadaa hojii keenyas jijjiirree kana immoo qusannaatti geeddaruudhaan waan nuyi hin milkoofneef hin jiru jechuudha. Diddaa garbummaan caaltu diddaa waanjoo hiyyummaa. Sababni isaa harka qullaa isnaayipariif taankii dura dhaabbachaa turre har'a garuu harka keenyaan hojjennee jijjiiramuun nutti ulfaatu salphaadha. Haalli mijataan jiraachuu qaba. Haalli mijataan maaliin wanti akkanaa waldaan hojii gamtaa kun jiraachuun isaa mijataadha malee waldaa kana keessa teechee harkaan hojjettee jijjiiramuun salphaadha. Kanaaf baay'een gammadee miira olaanaa keessan galee ulfaadhaa waan baay'ee haasa'uun barbaadu. Galatoomaa.
yeroo gabaabaa keessatti Oromiyaa ijaaramtee dinagdeedhaan dursite akka arginuuf tokkummaadhaan hojjannee qabeenya Oromiyaa irraa saamamaa ture harka qeerroof qarree Oromoo akka seenu gochuuf gamtaadhaan dinagdee irratti xiyyeeffannee hojjechuun uummata keenya bu'a qabeessa taasisuun dirqama Oromummaa keenyaati kan jedhanis pirezidaantii Waaldaa Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa Obbo Sanyii Idashuuti. Nuti akka magaala kanaatittis ta'e akka godina kanaatitti miti akka Oromiyaatitti. Oromiyaan aanaa 365 qabdi. Magaala 19 qabdi. Hunda keessaa jira Waldaan Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa. Akka boolkaanutti nutti ol dhootanii jedhe ejeensi nuti gizee ejeensi turetti waldaan nuti gamtaa federaalatti iyyuu akka boolkaanutti dhootan. Maaliif ijaaramne sartafaayir taane hoggaa tokkotti isaan yaamnee too difeensi gochuufii dandeenye hojii nu hojjan hoggaa tokkotti isaaniif iyyuu kan gabaasa dhiyeessineef. Xumura yookaan goolaba sagantichaa irrattis sagantaan kennaa raawwatee jira. Kenni kunis bullukkoo yookaan dirribaa fi farda. Egaa akka aadaa Oromoo fi seenaa Oromootti fardi nama uummata isaaf hojjete nama uummata isaaf aarsaa kanfaleef kennama. Moggaafama abbaa daamaa jechuunis gaachanaa fi eeboo pirezidaantii Waaldaa Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaatiif kennameera. Gaggeessitoota Waaldaa Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa kan marii kana irratti hirmaataniifis kenni dirribaa yookiin bullukkoo kennameera. Hojiilee Waaldaan Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa hojjechaa jiru akka gara fuula duraatti cimee itti fufuufis ni hojjanna kana booddee kan jedhan Obbo Tafarii Boggaalaa ibsanii. Qabeenyi nu qabnu bal'aatu jira. Poteenshaalli akka godina keenya jiru waan hedduu jira. Isaan keessa yoo furanne aannan amma potenshaala guddaadha godina kanarratti jechuudha. Potenshaala guddaadha qonnaan bulaan keenya aannan oomishaa garuu immoo bu'aan hin argatu madaalawaa miti. Kanaaf akka waldaa keenyatti yoo toora kanarratti rakkoo gabaa qonnaan bulaa kana fure toora sanatti hojjetu ta'e tarii rakkoon hawaasaas rakkoon qonnaan bulaas akkasumas galiin keenyas kan waldaas wal faana kan madaalawaa deemu ta'a. Kanaaf toora kanatti kan hojjennu ta'e bu'aa buusna. Pilaas immoo godinni keenya potenshaala albuuda garaagaraatiinis beekamaadha. Fakkeenyaaf jibsamiin godina kana keessatti bal'inaan jira oomishni isaa. Kanarratti oomisha jibsamii kana kan oomishu yoo ta'e waldaan kun tokkoffaa gabaa madaalawaadhaan miseensotaafis ta'e hawaasa kan birootiif gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuu ni danda'a. Asittis immoo rakkoo hojii dhabdummaa kanas furuu ni danda'a kan jedhu qaba. Konfereensii fi leenjiin guyyaa har'aa gaggeeffamaa tures bifa miidhagaa ta'een goolabamee jira. Hordoftoonni fi daawwattoonni miidiyaa caffee biyya alaa fi biyya keessa teessanii nu hordoftan marti keessan qophiin keenya guyyaa har'aa gara godina Shawaa Kaabaa Salaalee magaalaa Fiicheetti isin imalchiisnee turre kana fakkaata. Aga xumuraatti waan nu hordoftaniifis hedduu galatooma horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.